channel keessan Ahmaddin Show channel barumsaa channel barnoota wanni isinirra jiru subscribe share like comment godhuudhaan nu jajjabeessuu hin dagatinaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota hordoftoota kiyya walitti deebinee jirra ras barumsa keenya barumsa ajaa'ibaatiin barumsa keenya har'aan tana akkaataa ittiin piroofaayilii imoo jijjiirratan akkaataa itti piroofaayilii imoodha piroofaayilii bareedaatti jijjiirratan piroofaayilii kan kee piroofaayilii waduma imoo kan keetirraa duraan qabdu piroofaayilii keessan kabiraatti jijjiirrachuu yoo barbaadde akkamitti akka jijjiirrattu kan waliin laallu ta'a. Sandura garuu warroonni subscribe nun godhin salphaa yeroo salphaatiif fudhata waan ta'eef iddoo sarchii kana dhuftanii asumaan dhuftanii Ahmaddin Show jettanii barreeffattu. Ahmaddin Show jettanii barreeffattu. Sana booda haala kanaan chaanaliin keenya isiniif ni baha. San booda chaanaliin keenya haala kanaan hoggaa isiniif bahee as jala mata duree zikrii afaan Oromoo kun as jala ni jira. Akkaataa imootti si baratan akkaataa ammas TikTok itti baratan barnoonni garagaraa as jala ni jira jechuudha chaanala keenya kana jala. Akkasuma shortii jalatti os baatan barnoota garagaraatiif akkasuma quraanallee hadiisallee ergattan playlist jala hogguu dhuftan barnoota TikTokii barnoota imoo ammas akkasuma nashidaa afaan Oromoo as jala ni argattu sinin jenna. Duuba gartee beelii isaa kana ol irra godhattu isa kanarra ol irra yoon lakattu jechuudha yeroo hunda notification akka isin dhaqqabuuf jecha nashidaawwan garagaraa bareedaa asirraan isiniif gadhiifna. Kanaanis nu hordofuu hin dagatinaa jenna. Hayyee gara barumsa keenyaatti yeroo kunnu imoo keessa yeroo tokko dhuftee ni seenta imoo keenya keessa ni seenna. Haala kanaan imoon hoggaanuuf bahee akkanatti ol harkif nagaa san booda dhufnee bakka iddoo kana ni argitan jedhee yaadanamu as yoo kanatti yeroo tokko gara kanaan si baasuu danda'a. Asumaan qabdee akkana as harkifta. San booda kun imoon koo maqaa bakka welkaam jedhu kana imoo kan koo kana piroofaayilii kana maqaa irraa jijjiirrachuu barbaade akkasuma piroofaayilii irraa jijjiirrachuu barbaade akkamiin godha piroofaayilii kana yeroo tokkoof gadi tu'ina. San booda haala kanaan nuuf baasaa jechuudha. Haala kanaan hogganuuf booda mallattoo qalamaa kana akkaataa itti jijjiirratan waliin laalla. Yeroo tokko irra gadhooyita. San booda kunoo after bakka jiru kana yeroo tokko gadhooyne piroofaayilii imoo kiyyaa jijjiirree waliin laalla. Haala kanaan akkanatti piroofaayilii imoo keessanii jijjiirrachuu dandeessu. Kunoo ammaa fakkeenyaaf kunoo imoo kana jijjiiruu piroofaayilii isaa. Kunoo haala kanaan amma piroofaayilii imoo kiyyaa kana jijjiireetiin jira jechuudha. Maqaa isaa ta'u akkamitti akka jijjiirratan ka jiru waliin laallagaa. Maqaa isaa jijjiirrachuu barbaanne bakka username ka jiru kanarra gadhooyne maqaa duraan jiru irraa haynaa jechuudha. San booda maqaa barbaaddee asumaan irratti barreeffata jechuudha. Maqaan koo Ahmaddin Show godhu kunoo Ahmaddin Show godheetiin jira. Haala kanaan seef godhatta jechuudha. Yeroo kanaa kaasee imoo kan kee maqaa isaa jijjiirrattee jirta salphumatti. Duba hordoftoota kiyya qaqqaalii fi kabajamoo barumsi keenya har'aan tanaatis kana ta'a. Barumsa yeroo dhufuutiin hamma walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadhaa isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe share like nu godhuun hin dagatinaa. Maatiiwwan keenya warri viidiyoon kun isin bira ga'e hundi please subscribe godhaanii obboleessa keessanii jajjabeessaadhaa isiniin jenna.